Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroos Stuudiooti arras irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa 11ffaa yuunitii afuraffaa paartii isa jalqabaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo laayik gochuun yeroo gabaabaa isiniif fudhata waan ta'eef maayikiroo sekondii isinitti fudhatu laayik gochuudhaan bira dabaraadha. Akkasumatti maatii chaayinaalii keenyaa warra hin ta'inis chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan maatii chaayinaalii keenyaa ta'uudhaan barnoota guutummaan guututti argachuu dandeessu. Viidiyoo wantoota akka isiniif hojjetamu barbaaddan hundaa'u koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jecha. Yuunitiin kun maal jaa yuunitiin afuraffaan jechuudha. The Middle Ages and the Early Modern World kan jiru jechuudha. Yookaan Middle Agein yookaan barri jiddu galeessaatii fi akkasumatti Early Modern World yookaan gartee addunyaan gartee jalqaba yookaan gartee moodernaawuu addunyaa kan jiru jechuudha. Bara 500 fi hanga bara 1789 kan jiru jechuudha. The decline of the Western civilization up to the starting point of the French Revolution kan jiru jechuudha. Kana jechuudha bara 500 fi hanga gartee bara 1789 jechuun gartee qofaatii Western civilization irraa hanga gartee French Revolution eegaluutti kan jiru jechuudha. Starting point jechuun yookaan gartee bikki French Revolution irraa eegale 1789 waan taateef jechuudha. Wantoota hanga kana jidduu jiru Middle Age dhaa fi yookaan gartee characters of the Middle Age, futures of the Middle Ages kan jennuun jechuudha. What the Middle Ages kan jennuun what happen wantoota as keessa laallu baay'ee jira jechuudha. Modern early gartee of the world kan jiru jechuudha. Yookaan revival the towns and the trades waan jiru bal'inaan laallaa jechuudha. Hanga sagantaa keenya xumuraatti afaan bu'aadhaa. Uuniif amma gallattiidhaan karaa barnootaatti dabarru the Europeans Middle Age yookaan barri jiddu galeessa Awurooppaadha yookaan barri Middle Age Awurooppaadha. Maali? Karaktariin isaa maali? The fall of the Western Roman Empire jira jalqaba irratti fall of the Western Roman Empire yookaan gartee kufaatii qaroominni guddaan yookaan the greats of Western civilizations declines kan jennuun jechuudha. Qaroominni guddaan addunyaa tanaa Westernidha. Yeroo sanitti Western civilizationiin kufuun akkasumatti downfall of the Middle Ages kan jiru jechuudha. Kufaatii Middle Ageetis as keessa waliin laallaa jechuudha. Middle Agein kufuu fi Roman Empirein kufuun jechuudha. Kanaaf the declines of the Western civilizations, the declines of Western Roman empires took place over many years. Declining yookaan kufaatii Western civilizationidha yookaan qaroomina Roomaadha. Waggoota baay'eedhatti fudhate. It is finally collapsed. Xumura irratti qabamte. Roman Empire was the result of the wars and internal problems and the separations of the Western empires from the Wales eastern part of the 395 ja. Kana jechuun kufaatiin yookaan gartee jalqaba Roman Empire kufuudhaatu bikki inni irraa dhufe internal crisis yookaan internal rivals yookaan internal conflict kan jennuun jechuudha. Walitti bu'iinsa keessoodhaatii jechuudha. Western civilizationiin eessarraa adda bahuun eastern irraa adda bahuun eastern tan jennuun Byzantine Empire tan jennuun bal'inaan gara fuula duraatti waliin laalla waan taateef Byzantine Empirein Walesdhaa fi akkasumatti the many population tan qabduu fi akkasumatti the richest country tan taate empire Roomaa keessaa damee tujjaara taate tanarraa adda bahuutu isii qoffise. Crisisiin yookaan gartee weaknessin isii kan jalqabaadha separationidha jechuudha. Addaan bahuudha. Kanaaf bara meeqatti addaan baate jechuudha. Bara 395tti Western irraa adda baate Western fi Eastern jechuudhaan Rooma adda baate. Kanaaf outside of inventions by the yookaan gartee successive waves from the Germanic peoples ija. Kanaaf gartee hoonii fi gartee amma maal laalle keessatti internaalidha yookaan external yooniif laalle influensiin siidhaa kufaatii siitiif wanni sassaboo ta'u maali jechuudha. Germanic triberoota yookaan gosoota many Germanic tribes kamtu Western Roman civilization irraa biyyoota adda addaa irraa dhufuudhaan gartee weerara irratti gaggeessan. Cimeenni isii maal militariidhaa fi ikoonomisii isii dadhabee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf inventionii irraa to'achuu hin dandeessu weerara biyyoota alaarraa. Kanaaf irraa dhufaniiti irra gaggeessan. Germanic tribe gosoonni German originally comes from Scandinavia biyya jaamtu irraa dhufanii in the northern Europe tan taate moved to hideeman eessatti Central Europe yookaan early times yeroo jalqabaatiif warreen gartee Scandinavia irraa dhufee jira. Gosoota German isaan kun gartee dhiibbaa irratti godhan by the third century jaarraa sadiif
jechuudha. They occupied the northern and the northeastern frontiers of the Roman Empire gartee qabatanii turanii jechuudha. Jaarraa sadaffaa keessatti gartee northern and the northeastern frontier yookaan daangaawwan Roman Empireedha warri Scandinavia irraa dhufe gosoonni Jarman qabatanii turan. So Germanic tribes adapt the civilizations of the Roman neighbors akkasumatti qaroomina isaaniitis irraa fudhatan adapt godhan akkasumatti they trades within the Roman merchant learned from farmer and land accept the Christians and the religious gartee eegatti isaanin makamanii wantoota hedduu fudhatan gartee qaroomina isaaniitis irraa fudhatanii adapt godhanii akkasumatti lafaas gartee merchants akkaataa gartee daldala trades within the merchant learned ni baratan to farm qotu akkaataa lafatti qotan hunda accept Christianity religious amantii kiristaanaallee fudhataniiti akkasitti Rooma keessatti wantoota guddoo occupations of the civilizations and the Christian religious and the learned to the farming how to the methods of the farming gartee akkamitti lafa misoomsuu dandeenya wantoota hedduu irraa baratanii jechuudha. But ta'ullee most of the Germans were organized tribe lineidhaan bulanii jechuudha gosootaan bulan yookaan each being governed by the chief yookaan gartee kutaawwan xixiqqoo addaan ba'anii gosoonni kun gosaan bulanii jechuudha. Chiefidhaan jechuudha. Kanaaf the Romans called the barbarians jaan kanaaf waan isaan gartee tribeidhaan bulaniif waan isaan gosaan bulaniif Roomaan yookaan warri Roomaa maal jaaniin isaan kanaan barbarians jaaniin yookaan gartee uummata wallaaloo jechuudha barbarians ogguuniif jennu jechuudha. Kanaaf in the 5th century jaarraa shanaffaa irratti AD irratti in the effort of the escape from the attack by the Huns of the Central Asia irraa dhufan uummanni Hansis yookaan Germanic tribes began to invade Roman territory itself jennaan Han peoples uummata jennuun jira jechuudha. Uummanni Han peoples kan jennuun Central Asia irraa dhufuun yookaan walakkaa yookaan jiddu galeessa Asia irraa dhufuudhaan uummata Jarman irratti maal godhe yookaan inventionii gaggeesse yookaan weerara gaggeesse. Kanarraa ka'uudhaan uummanni Jarmanis karaa isaa babal'atu eegale gara Roomaatti babal'atu eegale jechuudha. Uummata eenyu dura uummata Hans dura. Kanaaf by the Roman empires had lost much of the great powers. Roman empire ganaa yeroo kanatti aangoo isii guddaa dhabaa dhufte and its armies waraana isii dhabaa dhufte could not defend their long frontiers yookaan gartee daangaa isii guddaa kanarraa firraa ittisuu hin dandeenye yookaan gartee firraa dhoorkuu hin dandeenye weeraroota gartee biyyoota central biyyoota Jarmanirraa irra gaggeeffamu kana firraa dhoorkuu hin dandeenye. The Visigoths uummanni jennuun invaded Spain ni weerare bara 416tti Angil ummata jennuun Justice and the Saxons uummanni jennuun Bagan Settle ni qubatan eessatti Biriteenitti qubataniiti Roman Empire weeraran akkasumatti the Frankish establishing the kingdoms of the Gaul now the France kan jennuun gartee Frankish establish kan jennuun Frankish establish ni dhaabe kingdomii eessatti Gaalitti dhaabe in now bika France har'aan tana jennutti uummanni Frankishis akkasumatti at about the same times yeroo wal fakkaataa keessatti the strongest invaded Italy's new era and the Romans fall Roman khufte in the hands of the Germanic tribes yookaan gosoota harka gosoota warra Germanic empire Roma agartee guddaan the greatest of civilizations of the Western Roman empires is declined and eenyutti jechuudha of the hands of the tribes of the Germany yookaan gartee qaroomni guddichi Roomaadhaatiitu kufe. Kanaaf the inventions of the Germanic tribes is divided the hedges of the Roman Empire yookaan gartee weerarri yookaan gartee Roma Germanic tribeota yookaan gosoota warreen Germanic tun Roma kana gartee ni qoqqoodan divided into hedge Roman Empire itti waan gartee Roman Empire guddoo eessatti many Germanic feudal kingdom gartee many Germanic feudal kingdomoota xixiqqoo warra Germanitti warreen gartee xixiqqoo bulchaawota ganda keessaatti qoqqoodanii jechuudha. Impaayera guddaa yookaan gartee duraan eenyuun bulu jechuudha. Mootummaa guddaadhaan bulu jechuudha. Kanaaf the strong local government is empire is disappeared gartee local government jechuudha. Maal tahee disappeared bakka ni badee jechuudha. Kanaaf the inventions is also the destroyed inventionin kun akkasumatti destroyed godhe. Maal destroyed godhe hi balleeyse yookaan gartee tireedii yookaan daldala duraan Rooma keessatti jiru san endase had the established
Kanaaf consequently the majority of the people is moved. Uummanni irra caalaan ni deeman from towns to the countryside gartee magaalaa irraa gara baadiyyaatti deeman. Declines of the abundance of the cities and the trade yookaan gartee kufuu daldalaatii fi magaalotaatu dhufe. Kanaaf isaan warri duraan gartee magaalarratti dardara gaggeessaa ture sun hundi daldalli dhaabbannaan lafa qotachuudhaaf gara baadiyyaatti deeman. Kanaaf move from towns to the countryside baadiyyatti deemanii jechuudha. Kanaaf and becomes a peasant ta'an ganaa karaa qotee bulaatti dhufan. Some towns were the completely abandoned. Magaalonni tokko tokko dhabaman akkasumatti gradually disappeared badanii jiran jechuudha. Ancient literature barreeffamni dur architecture akkaataan gartee waattiin aartiin kalaquudha painting waa kakaasuudha and sculpture declines wantoonni kun hundinuu waa barreessuun aartii architecture fi gartee kalaqoonni dur sun jiran hundinuu maali ni kufan. Kanaaf, however, the Roman Empire passed on the empire some important thing to especially Latin languages and the literatures of the Roman laws. Garuu ta'ullee, however, ta'ullee Roman Empire gartee passed gootee turte. European important thing especially Latin language daafi and literatures and the Roman law Latin language fi gartee literature akkaan barreessaati akkaan barreeffamaati fi akkaan gartee seerri warra Roomaa garuu hin banne jechuudha akka gartee wantoota kaanitti. Kanaaf the Roman Christian Church was only the survive the institution that is the proved leadership of the peoples and the saved Western Europeans from the completely ignore irraa kan qorate yookaan wallaalummaa irraa akka uummanni gartee wallaaloo hin taane kan beekumsa kennuuf gartee charchiidhaatu ture. Kaatolik charchiin ga'ee guddaadha qabaa jechuudha. In the middle age keessatti yookaan bara jiddu galeessaa keessatti jechuudha. Kanaaf the popes bishop poppiin yookaan gartee abbaan amantaa bishoppiin akkasumatti and the other church leaders warreen gartee charchii hoogganan kan biraa took over many functions faayidaa adda addaa irratti bobba'an bu'aa adda addaa buusuu irrattis maal keessatti jechuudha dhimmoota mootummaa keessatti jechuudha. And the Roman empires lose powers eega gartee Roman empire gartee aangoo isaa dhabe empire Roomaa guddichi aangoo isaa dhabe warreen aangoo mootummaa siyaasaa fi aangoo gartee diinagdee keessatti gahee guddaa qabu qarooma Roomaa keessatti western civilization in the middle ages keessatti yookaan bara jiddu galeessaa keessatti eenyu jechuudha. Poppy fi bishoppiidhaa fi other leadership of the churches kan jennuun jechuudha hooggantoota charchii kan biraati jechuudha. Kanaaf the church is collect tax waliin qaba maintaining law seera ni eega order yookaan gartee seeraa fi akkaataan gartee safuudhaa kan ittiin eegamu eenyu jechuudha charchiidha jechuudha. Churches building and serving in the hospital charchiin akka hospitaalaatti tajaajila for the sick namoota dhukkubsatee fi akkasumatti ins and for the travels warreen gartee karaa deemanis akkasumatti gartee namni bikki nageenya qabduu fi protectioniin jirtu isa charchiidha waan taateef charchiin bu'aa guddaa buusaa ture. Kanaaf warri gartee western civilization eega kufe kaaraktariin isaatii fi wantoonni isaa kana fakkaata. Kana deebi'uudhaan the main eastern Roman Byzantines kan jennuun kana jechuudha. The wealthy countries of the western Roman civilization tan jennuun yookaan gartee biitti jabduun tan gartee separationiin Byzantine tan jennuun tun irraa bahuutu western kufiseen. Byzantine hin kufne yeroo dheeraadhaaf turte eegas booda ilaalla jechuudha. Bara 330 AD irratti the Roman Empire is Constantine the Great moved his capitals from the Rome to the Byzantine godhe jechuudha. Namni eenyu jennuun jennuun kun Constantine namni jennuun kun bara 330 irratti the Great Romans the Great moved his capitals magaalaa isaa Roma irraa Byzantine jijjiiree jechuudha. Kanaaf the city was remained maal taatee hafte Constantinople after him eega inni du'ee booda maal jaaniin Byzantine tanaan Constantine jaaniin Constantinople jaaniin magaalaa tanaan. The Roman Empire was particularly practically divided into the Western Roman empires and the Eastern Roman empires. Jaanitu Roma gartee Roma warra bahaa Roma warra dhihaa jaanii addaan qoodan bara 395tti. Kanaaf the Eastern Roman empire was called Eastern maali Byzantine after the province of the name of Constantinople. Gartee eega gartee godina yookaan bulchiinsa Constantinople taate jechuudha. Maal jennaan jechuudha names of Constantinople harkatte eega inni bulchee Byzantine jennaan. Maal empire kanaan Byzantine jennaan after the province of the names of the Constantinople. This is Western Roman Empire is finally collapsed. Western Roman Empire tun bara 476 akka walumaa galaatti barbanik traayiboota harkatti qofuudhaan
خفته ويسترنين إيسترنين جن واحد قرو إيسترنين أمو continue to survive اتفوفت مال تجاجلو for the another 1000 year وقوتا خمتكاف إيغا وري ويسترني دا قفه وري إيسترني دا tajaajila kannaa ture. This was because the Eastern Roman Empire was not geographically. Sababaan gartee isiin gartee itti kufuu hin kuffisniif sababaan gartee warreen gartee Jarman isii qabachuu hin danda'iniif lafti isii attaa godhuudhaaf gartee mijjooytuudhaa miti gaarreeniif tulluudhaa fi laggeeniin marfamtee waan jirtuuf kallattiidhaan dhayxee loluu hin taatu. Noot geographically opening banaa miti attaa godhuudhaaf qabuudhaaf Jarmanic tribootaaf except Balkan malee jechuudha. Balkan jechuun ta western sani. Kanaaf it was also richer and had more populations akkasumatti tujjaara. Sababaan lammaffaadha akkasumatti more population ummata guddaadha qabdi. Kanaaf and more towns magaalota baay'ee fi city baay'eedha qabdi with defensive word magaalaa sana ta'uu tan maal taate tan jallaan ijaaramte qabdi jechuudha. Dallaa akkanatti itti marfamtee ijaaramte. Zaanze westernii irra wanni isiin qabdu waan kana sababaa kana kan tahee fi qabachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf in Byzantine Empire the empire was absolute rule da jechuudha. Absolute rule da mootichi and so laws makery da waan gartee seera ifiif baafata. Empire of Theodora kan jennuun who was isiin sunuu tan maal taate jechuudha. Waayifii tan taate jaartii eenyuti adversaries gorsituu fi ammaas akkasuma korulii tan contribute goote jechuudha. To the greats of the empire kanaaf gartee Justinia wife-dha gartee Justinias namni jennuun jechuudha. Mooticha yookaan warra Eastern Roman Empire kan Byzantine keessaa cimaa ta'ee fi akkasumatti the greatness yookaan the glorifies during the reigns of the Justinias jennaan jechuudha. Yeroon isiin gartee bakka guddaarra geesse yookaan glorify irra gahuu dandeesse. Yeroonii fi namni Justinia jennuun kun bulchinu jechuudha. Bulchuu jechuudha. Kanaaf shii ammoo Teodoraan tan jennuun tun waayifii isaati yookaan haadha mana isaati. Shii isiin sunuu sometimes challenge tan goote jechuudha. Her husband abbaa manaasi and akkasumatti pressure and ounce of policy tan baafattuu fi in government affairii keessatti dhimmoota mootummaatii fi gahee mootummaa keessatti gumaacha guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf the government is controlled every aspect of life and also had much of influence over church official. Kanaaf the government mootummaan controlled godha jechuudha over aspect life and also had much of influence over the church of Charlotas kan godhanyudha mootummaadha. The people is paid have taxi heavy taxi qabatan to support the government gaggaaruudhaaf yookaan gartee uummannis yeroo kana keessatti warri westernii dha uummanni maal godhanii jechuudha heavy taxi qabatan yookaan gartee wanta guddaa kafalan gibira guddaatu uummata irra kaa'amee jira mootummaa deeggaruudhaaf jechuudha. The Byzantine Empire is reached it is the great size under the Justinia jalatti gartee garee bulchiinsa Justinia jalatti Byzantine bakka guddaa gahuu dandeesse bara 500 fi 27 hanga 565 AD jechuudha. During his reign yeroo bulchiinsa Italy is of party of Spain and the old Roman province of the Africans akkasumatti biyyoota hedduullee qabachuu dandeessee jirti jechuudha. Yeroo bulchiinsa party of the Spain and the old Roman province Africa keessaa bulchiinsa qabdi. Tunisia keessa akkasumatti it is west were conquered akkasumatti isa warra west it is weerartee jirti. The empires had already incorporated Asian minors akkasumatti Asian minoroota illee gartee incorporate godhee jira. Now Turkey tan jennuun tan the Balkan Peninsula irratti yookaan Egypt and Palestine and Syria illee akkasumatti Turkey dabalatee Balkan dabalatee Balkan Peninsula dabalatee Egypt dabalatee Palestine dabalatee Syria dabalatee biyyoota kan hunda if jalatti bulchaa ture during the reigns of the eenyu jechuudha yeroo bulchiinsa Justinia kana jechuudha. Kanaaf the Byzantines organized many laws of the ancient Roman Empire gartee walitti jaartee walitti gurmeessitee jirti. Byzantine tun many laws yookaan seerota gartee ancient keessatti itti fayyadamaa turan seerota dabran kan duraanii kan gartee bara gartee qaroomina ozoonii fi qaroominni hin kufin jiru san guutummaan guututti organized gootee itti fayyadamaa turte.
Kanaaf this is collections of laws walitti qabamni seeraa kun maal jaamnaa referred to the Justinian code yookaan gartee seera Justiniyaa jaameeti beekaman. Every since has been the basic legal systems of the many countries gartee arraan tanallee gartee beezikiidha yookaan bu'uuroota seerota addunyaa biyyoota arraa biyyootati jennee laal every since has been the basic legal systemiidhaaf gartee legal systemiidhaaf many countryidhaaf bu'aa guddaa biyyoota addunyaatiif kan buuse seerri isaanii sun jenneetii ilaallaa jechuudha. Justinius also built the churches Hagia Sophia kan jennuun kana ni ijaare jechuudha. Akkasumatti East Sophia yookaan kan jennuun firoon bara 532 tuuze hanga bara 537 jechuudha. Which was the empire's large and the most spreading Christian churches Constantinople jennan which is inni sun was empire's largest kan ta'e most spreading church sorry in the Constantinople keessatti charchii guddaa kan ta'e jechuudha. Hagia Sophia kan jennuun kun most of the peoples of the Byzantine Empire irra caalaan gartee uummata Byzantine Empire dha were pure farming qotee bultoota miskiina who raised the grapes kan graafiidhaa fi akkasumas olives zeetee ejersaa jechuudha. Wheatis qamadii and harded sheep hoolaawwan kan eeggatanidha jechuudha. Kanaaf uummanni isaanii baay'ee miskiina. Kanaaf merchants and crafts workers and the practiced their trades daldaltoonni akkasumatti warreen halkaan waa kalaqu jechuudha. Crafts work warreen waa tottolchuu beekan jechuudha. Practice their trades daldala irratti gumaacha qaban in the towns magaalaa keessatti jechuudha. Large city keessatti magaalota gurguddoo fi xiqqoo keessatti jechuudha. The empires of the important scaling empire kun dandeettii imported godha jechuudha. Silkii kan huccuuwwan tokko tokko jira kan silki jennuun space meesituu spicy luxurious good kan gartee meeshaawwan faayaa jechuudha. From China irraa wantoota kana fidata jechuudha. Empire Byzantine Empire jechuudha. The Byzantine Empire kan jennuun kunoo asitti kan akkatti trottariin isaa akkanatti qalama diimaan akka kaa'amee jiru kana jechuudha. Biyyootas keessa jiran jechuudha. Sardinia, Corsica, Fangono, Venetia and Provincia, Roman warroon jennuun Sicily akkasumatti gartee biyyoota Itaaliidhaati kun hundinuu Bulgaariyaa kan jennuun kana Asia Minor biyyoota Asia kana hundaaf jala qabatee jira. Syriaatti hanga Egyptiitti la Palestine kana hunda akkanatti jala qabatee jira jechuudha. Empire warraan gartee Easternidha kan Roman Empire jennuun kun jechuudha. Kanaaf the Byzantine is preserved ancient Greek literatures and philosophers as and philosophy as well as Roman governmental and the legal tradition jennaan jechuudha. Roman Empire is gartee preserve goote yookaan eeyideeti yookaan tursiistee turte maal jechuudha. Qarooma gartee warra one civilizationii dur akka gartee inni gartee hin banne guutummaan guututti eeyideeti turte. Greek literature dhaa fi gartee philosophy jechuudha. Kanaaf Orthodox Christian Greek literatures Orthodox Christianitiin Greek culturein Roman customiin flourished ni guddate in the empire. Empire kana keessatti kun hundinuu ni guddate. Empire Roma kana keessatti wantoonni kun hundinuu baay'inaan guddatanii jechuudha. Roman Empire keessatti Orthodox Christianity Greek literature and the Roman customs finished empire which the served godhanii tajaajilaa turan between the ancient and modern empires of the civilization jedhutti Orthodox Christianitiin eegee ture. Greek literature dhaa fi Roman custom jechuudha. Flourished guddise jechuudha. Eessatti empire Rome western keessatti which served tajaajila linked akka walitti hidhamuuf yookaan gartee walitti hidhuudhaaf akka dhabamee hin banneef qaroominni warra durii fi modern civilizationin akka walitti hidhamu Byzantine Empirein gumaacha guddaa gootee jirti jechuudha. Kanaaf Christian becomes the official state religious taate. Christianitiin gartee amantaa mootummaan yookaan gartee bulchu amantaa mootummaa yookaan official state taate jechuudha. It had the strong influence Byzantine art keessatti gumaacha guddaa goote. Akkasumatti muuziqii keessatti architecture keessatti gumaacha guddaa qabdi amantaan kiristaanaa jechuudha. Byzantine missionaries spread yookaan ergamtoonni warreen amantii babal'isan kan Byzantine dha. Christianity is taught ni dubbatan the empires and the converted to Russians and the other Slavic peoples. Orthodox Christianity gartee Byzantine akka babal'atan godhan
spread godhan jechuudha kiristaanitii siruu eessatti jechuudha impaayera roomaa keessatti yookaan converted yookaan raashiyaallee akka isiin gartee amantaa kiristaanaa jijjiiramtuu fi afaan islaavik afaan gartee uummata warra baalkaan isteetiidha baay'een kan itti fayyadaman afaan kana hundatti kitaabni gartee amantaa baaybiliin barreeffamee jiru gara afaan islaavikiitti akka jijjiiramuuf mishinoroonni gartee warra beezantaan gumaacha guddaa godhanii jiranii jechuudha peoples on the orthodox christianitytti gartee jechuudha kanaaf they also they translate godhan church survives and the bibles from the Greek into the old Slavic language itti gartee afaan gartee baayibilirraa kitaabni gartee akka jijjiiramu godhanii jiranii jechuudha. Kana jechuudha baayibil akka gartee afaan Giriikirraa afaan Slavic languages jennuun afaan uummata Raashiyaa keessatti dubbatamu jechuudha. Sanitti akka jijjiiramu godhan they translate godhanii jechuudha. In addition to inventing and the alphabet yookaan letters alphabetiin isaa maal jennan called the Cyrillic kan jennu jechuudha. For it the Cyrillic alphabet is used to the Russians and much of the Balkan today keessatti gartee afaan dubbatamudha jechuudha. Cyrillic alphabet kan jennuun kun afaan gartee Raashiyaa keessatti dubbatamudha jechuudha. Kanaaf the 11th century the medieval yookaan gartee bara 1554tti the medieval Christian churches split into the branch of the namely the Western Catholic and the Eastern Greek Russians jechuudhaan gartee Orthodox Church jechuudhaan gargar bahinsaatu dhufe yookaan gartee separation'iitu dhufe jechuudha. Kana jechuun Westernii fi gartee warri Easternidha adda bahan amantaadhaan sababa maaliitiif adda bahan jennee laallaa jechuudha. Adda bahinsaa dhufe jechuudha. Kanaaf Westerniin Catholic taate, Easterniin ammoo Orthodox taate. Of the reasons for these divisions, one of the reasons for division kanaaf maali disputes over the authority yookaan gartee aangoo irra wal dhaban aangoo bulchiinsa yookaan gartee aangoon daangaa bahuudhaa fi akkaataa sirna bulchiinsaa irratti Pooppiin Roomaa yeroo sanitti biyyoota addunyaarra jiran hundanaa bulcha kan amantaa kiristaanaa qaban jechuudha. Kanaaf authority isa sanii diduudhaaf aangoo isa sanii diduudhaaf adda bahan the Eastern Orthodox Christian Orthodox Church taate did not accept fudhachuu didde the Pope of the Roman Poppy Roomaa fudhachuu dadda had the jurisdictions over the East as well as the West and the rights to the decided by the himself matters Christian or doctoriani keessatti yookaan doktoriyaanii akkaataa barnoota amantaa kiristaanaa keessattii fi authority naatu firra qaba ati waa takka illee irratti hin qabduu naan murteeffata jaaniiti warri gartee accept godhudan poppii jalaa didan warri easternidha jechuudha warreen Byzantine kun jechuudha had the jurisdictions over the eastern as well as the rights of decided naatu mirga qaba murteessuudhaaf himself matters gartee waa'ee dhimma amantaa kiristaanaa keessatti barsiisuudhaaf charchii keenyarra nutis nu mirga qaba kanaaf jaanii jalaa didanii jechuudha. Kanaaf after the Justinian days eega Justinian du'ee booda bara 565tti the Germanic tribes attack godhu eegalan amma Germanic tribein dhufan laal the Byzantine empires on all of the front daangaa hundaanuu itti marsan amma the empires was also highly threatened dhiibbaa guddaatu irra gaggeeffame by Persian invasions however ta'ullee gartuu Heraclius jennee namtichi gartee bakka Justinian bu'ee bulchaan kun bara 610 hanga bara 642 kan bulche kun indeed godhee jechuudha the Persian treaty by the defeating them in the bloody revenging and the exhausting war he waged on the between this bara 624 hanga bara 626 jidduutti kan jiru kana keessatti waraana Pershiyaadhaaf irraa agartee defeat godhee jira jechuudha maali jechuudha them in the bloody jechuudha dhiigi hedduu dhangalaasuudhaan exhausted war waraana dadhabsiisaa ta'e godhuudhaan gartee hanga waraanni baay'ee cimaa ta'e godhuudhaan warraan Pershiyaadhaaf irraa treatment godhee jira jechuudha yookaan gartee maal defeating godhee jira jechuudha but ta'ullee the empire is lost ni dhabe much territory of the Asian minorota keessaa yookaan gartee biyya Asian
territory to the Arabs gartee biyyoota Asia yookaan biyyoota Arabaa keessaa jaarraa torbaffaa keessatti weerara kanarraa kan ka'e weerara Pershiyaa kanarraa kan ka'e daangaawwan baay'ee biyyoota Arabaa keessaa qabu maalidha baadhu dhufe. Kanaaf the Byzantine Empire si begantu kollaapsi ta'uu kan eegalte jaarraa 11ffaa keessatti qabamuu yookaan gartee kollaapsi ta'uu eegalte jechuudha Byzantine Empire. Kanaaf the Normans Visigoths in the north or Norsemen kan jennuun from the kingdoms of the Frankish kan jennuun had the taken kan qabate jechuudha. Southern Italy kan qabate jechuudha. In Germany irraa kan ta'e jechuudha. In the same years yeroo wal fakkaatatti jechuudha. The Seljuk Turkish akkasumatti gartee warreen Seljuk Turkish jennuun defeated godhan. The Byzantine army waraana Byzantine himoon at the battles of the Mazankir bika jennu irratti waraana Turkey moo'anii waraana Byzantine moo'anii jechuudha. Warri Seljuk jechuudha. Kanaaf with this defeated began to the declines of the control of the Asia Minor. Kanaaf gartee maal godhuu eegale jechuudha. With defeated began to declines of the Byzantine Empire kufuu eegale jechuudha. Control over Asia Minorota irraa guyyoota gartee Asia Minorota irraa dhufaniitiitu ammas eenyu kanneen akka Seljuk Turkey jechuudha. Kufaatii Roomaan Eastern Roomaatiif gartee yookaan Byzantineif sababa guddaa tahee jechuudha. In addition to Turkish kanatti ta'uudhaan Turkiinis invaded godhuu eegalte. The Holy Lands lafa gartee Holy Land tan jennu yookaan Yerusaalem tan jennu lafarraan tan gartee ammallee irratti walolaa jiran jechuudha. Israa'elii fi gartee warreen gartee Falastiin jechuudha. Lafa san Holy Land jechuudha. Lafa gartee the place of the birth yookaan gartee iddoo yookaan itti dhalate jechuudha. Yesus Kiristoos jechuudha. Iddoo qulqulluutti jaamti tana mannee kiristaanaa pirmilaajii itti gaggeessan san Tarkiin qabatte bara 1995tti jechuudha. Ammoo Empires of the Alexis the first communist namni jennuun jechuudha 1880 takka hanga 1818tti jechuudha. Asked the Christian Western kiristaanota warra lixaani gaafate European to help na gargaara defeated the empires of against Turkey irraa godha yookaan Turkey lafa Holy Land jennu tana qabattee jirtiiti na gargaara jee gaafate jechuudha. Kanaaf the successive military expeditions yookaan waraanni successive bal'inaan gaggeeffame sun Christianity against the invaders of the Holy Land becomes known as maal jennaan jechuudha Crusades jennaan jechuudha. Waraanni gartee successive expeditionin gartee guruppirtee biyyoota gartee warra kiristaanaatiin waraanni gartee gaggeeffame Holy Landii qabachuudhaaf yookaan gartee yookaan Holy Landii deebifachuudhaaf godhame sun maal jennaani Crusade jennaanii jechuudha. Waraana gartee fannoo diimaa jenna bal'inaan laallafoo duratti during the first crusades yeroo crusade jalqabaa jechuudha. Bara meeqatti jechuudha. Bara 1996tti hanga 1999tti crusades regained argatanii turan. The Constantinople coastal regions of the Holy Land yookaan gartee biyyoota qarqara Holy Landii san jiran qarqara Holy Landii san qabatanii turan. In the long run however yeroo dheeraaf garuu hin qabanne could not save Byzantine Empire garuu ammoo maal jechuudha long run yeroo dheeraadhaaf gartee in the long run however they could not save the Byzantine Empire dha jechuudha. Garuu ammoo wanta san yoo qabatanillee Holy Landii gartee yoo qabatanillee jechuudha Byzantine Empire tursiisuu hin dandeenye yookaan save godhuu hin dandeenye jechuudha. Sorry. Save godhuu hin dandeenye jechuudha. Weenyurraa weerara warra barbara Germanic tribeota irraa jechuudha. Byzantines late jaarraa 14ffaa keessatti jechuudha. Only Constantinople and the party of the Greece were all the remained of the empires gartee Constantinople qofa taate. Kanaaf faayinaalii jaarraa 14ffaa keessatti jechuudha. Daanga bikka hunda qabatanii jechuudha. Party of the Greece as well as the remained of the empires. Finally the Byzantine Empire collapse garuu ammoo xumura irratti Byzantine Empire ni qabamtee collapse taatee bara 1453tti when the Turkish conquered yeroo Turkey Ottoman Turkey gartee Constantinople qabate jechuudha. The last Byzantine Empire Constantinople yookaan gartee 11th he died he will defending and the city gartee isa kana ajjeesuudhaan gartee Constantinople kurtakaffaa kan jennuun kana ajjeesuudhaan
Konstaantiin kudha tokkoffaa kan jennuun kan ajjeesudha. Warri gartee Tarkiidhaa Western Eastern Civilizationis qabachuu eegalanii jechuudha. Eastern Civilization is declines eenyu keessatti jechuudha. In the hands of the Ottoman Turkish keessa kufe. Kun ammoo eenyudha. Germanic triberoota keessatti kufe. Kun ammoo eenyu harka kufe jechuudha. Western Civilization Germaniidha. Eastern Civilization Ottoman Turkii harkatti kufee jechuudha. Qaroomni warra Roomaa guutummaan guututti kufee jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf bu'aan gartee kufuun qaroomina warra Roomaan Impaayiriidhaa gumaacha addunyaa arraan tanaa dabalatee gumaacha gartee achi as hanga gartee industrial revolution slave trade yookaan gartee wantoota baay'ee jira yookaan collapse yookaan gartee controls of the Balkans states over under the authorities of the Ottoman Turkish kan jennu jira akkasumas crisis achi keessatti uumamee jira up to the first world war itti gumaacha guddaa qaba isa kana understand godhuun baay'ee isiniif murteessaadha bartoota kanaaf gartee western Europeans during the middle age keessatti yookaan European lixaa yookaan gartee maal fakkaatti bara jiddu gala isaa keessatti maali jennee ilaallaa is jalatti immoo during the middle ages the form of western empires passed through the period of the politically socially and economically declines yeroon gartee western roman civilization gartee bara jiddu gala isaa keessatti the politically declines the economically declines maali jechuudha waa hundaan the socially declines yookaan gartee the period of political declines social declines waa hundaan kuftee yookaan yeroo isii lafa qabattee jirtu manni qaroomaa dhabee baadiyyatti qotee bulaa ta'ee daldalli hafee magaalaan caccabtee Germanic tribariin dhiibbaa guddaa irra godhee jira. Kanaaf the regions was politically divided addaan babba'an ruler and the cut addaan kutaman from the other civilizationota yookaan qaroomina addunyaa kan biraarraa adda qoftaaniman. Kanaaf centers of the world beside the regions was overrun ni caccabte ona taate by waves of the invaders and the trade systems the Romans had established was now disturbed ni jeeqame jechuudha yookaan weerara irraa kan ka'e daldalli Roomaadha taawuniin ni jeeqamte and were abundant ni badde akkasumas and the classical culture qaroominni duraanii kan jiru Greco-Roman civilization ni kufee was destroyed ni badde in the regions naannoon sun guutummaan guututti daldala ni dhabde qaroomina ni dhabde magaalaa ni dhabde architecture ni dhabde artii ni dhabde sculpture ni dhabde akkasumatti education ni dhabde wantoota politically ni dhabde economically ni dhabde socially waa hundaan gabbuuteeti naannoo gartee dark age jennu geessa because Europeans period was from called the dark age yookaan gartee bara dukkana jennee kai yaamnu sanii jechuudha. Ummanni Awurooppaa akkas jedhaniin warfare and the confuse yeroonii fi waraanaan gartee wal jaanjeessan jechuudha yeroon kun. Kanaaf nowadays however yeroonii fi ilaalle garuu historia irraa keessatti recognize the period is not really dark age yeroon sun gartee yeroo dark age tan dhugaatii miti maaliif kana jedhaniin tokko instead this was the period during the Greco and the Germanic Christians yeroonii fi Greco-Romaa fi Germanic and the Christian tradition ni gartee aadaan Greco-Roman civilization qaroomni Greco-Roman civilization da Germanic qaroomni warra Germanic gartee akkaataan aadaa ta'u wanni fedhe akkasumas Christian tradition slowly blended yeroonii fi isaan kun hundi walitti dhufanii walitti makaman waan taateef yeroo tanaan gartee really dark age hin jennuun jaa tokko jechuudha. Kanaaf maal jennaa jechuudha medieval yookaan gartee maal jennaa known as the middle ages yookaan civilizationii bara jiddu galeessaa jennaan creating what comes known as the middle civilization yookaan qarooma bara jiddu galeessaa jennaanii jaa tokko bara 500 hanga bara 1000 fi 500 kana isaanii kan jiru jechuudha garuu ammoo isin kamitti irra dhiyaattee jechuudha dark agetti irra dhiyaattee jechuudha. Kanaaf akkana jaaniin lafa kaanii jechuudha. Kanaaf the mentions some of the achievement of the pre-Christians become the religions of the Western world. Western world were founded. The modern nations states of the Europeans had the beginning and the languages of the present day Europeans. Gartee kan jechuudha. Kanaaf yeroon kun maal jaanii eeran some of the achievement yeroo kun jiru tokko ni jira bar gumaachi bara kana jiru jira jaan tokko jira. Christians becomes the religious amantaan kristaanaa western world daaf amantaa gartee bulchuu yookaan wantaa ta'uu jechuudha. Amantaan kiristaanaa guddachuu jechuudha. Period Christians becomes religious amantaan kiristaanaa gara amantaa guddootti dhufte western world
Kan gartee warra westernii keessatti jechuudha. Environs akkasumas university iddoo gartee university hin jirtu. World universities were founded gartee kan hundeeffamte jechuudha. Charchii keessatti akka gartee universitiin hundeeffamte. The modern nation states of the Europeans yookaan gartee afaanonni warreen Awurooppiyaadhaa dubbatan kan moderniidha. Kunis yeroo sanitti akka guddatan gartee jechuudha kan himu waan ta'eef gumaachi kunni jira waan ta'eef foundations of the university jira waan ta'eef developing languages of the present day of Europeans jira waan ta'eef afaan Awurooppaadha kan yeroo san dubbataman guddachuu jira waan ta'eef yeroon sun gartee achievementii kanarraa kan ka'e kanaaf middle civilization jennaan malee qaroo bara dukkanaan jennuun kajoonis tokko tokko ni jiru jechuudha. Kanaaf as times went to Germanic tribes yeroo sanitti gartee Germanic triberoonni maal jechuudha went on the Germanic tribes who had conquered new era jechuudha the forming of the province of the Western Roman Empire jechuudha established ni dhaaban small kingdomii dhaaban warrin German jechuudha including the kingdoms of Ostrogoths in Italians Visigoths kan jennuun jira akkasumas Italy Visigoths qabat akkasumas Spain Frankish Gual bika jennu afaan Burgundia bika jennu jechuudha in Western Germanic kan qabatan and the Saxons kan jennuun akkasumas England qabatan bikkoota hunda akka qabatan jechuudha. Germanic kings rule mootummaan Germany bulche their kingdoms of the according to tribal customs akka gartee safuu hawaasaatti bulche. But ta'ullee at the same times yeroo tokko tokkotti they preserved maal jechuudha. The preserved ni eega much of the Roman legacy yookaan gartee safuudhaa fi orderiidhaa fi yookaan gartee legacy warra Roomaanii eega jechuudha. On one of the Germanic kingdom keessa was the kingdoms of the Frankish kingdom which is the flourished guddaa kan ta'edha in the former of Roman province of the Gaul kan bulchu sun jechuudha godina Roomaa keessa naannoo Roomaa keessa now France bikka jennuun akkasumas since the India of the 5th century gartee hanga jalqaba jaarraa since the Indus yookaan gartee xumura yookaan gartee jalqaba jaarraa shanaffaatti jechuudha. Kanaaf one of the Frankish inni kun maal jennaan jechuudha the Karlis Martel kan jedhamu founders of the Carolingian dynasty kan hundeesse jechuudha. Isa keessatti Western Roman civilization keessatti mootummaa warra German keessa Frankish kan jennuun kun gartee Karl Martel kun dynastyidha hundeessee jechuudha. Carolingian dynasty kan jennuun eenyutu hundeesse jechuudha founded by the eenyuun jechuudha. Carlos Martel jechuudha. And the consolidate kan jabeesse power isa jaarraa 8ffaa keessatti kan jabeeffatedha. Akkasumas he was converted kan jijjiirate to the Christianity amantii isaa jechuudha. And again to support of him subjectii isaarraa yookaan gartee deeggarsa kan argate Gaul and the powerful mootummaa cimuudhaan all in the pupils of the Romans of the church yookaan gartee powerful all people Gaul keessatti gartee support in subject isaatiin akkasumas in Gaul and the powerful only in pope of the Roman church dhaan gartee aangoo isaa guutummaan guutetti churchiin hundi kan mirkaneesse jechuudha. He really Frankish warriors and the defeated Arabs from Spain gartee Araboota Spain irraa kan dhorkedha. At the battles of the Taura irratti gartee Arabootas firraa dhorkee jira jechuudha. Arabootas firraa dhorkee jira jechuudha. Because this is also ta'ullee the continued rules of most of the what is now bikka arraan tana now Spain bikka jennuun tana bulchuu itti fufe. Muslims Arabs army could not advance any further of the Western Europe yeroo san bakka yeroo bulchiinsa isa kanaatti Karl Martin yookaan gartee Carolingian dynasty the founders of the Carolingian dynasty kun yeroo bulchu Frankish king kun gartee yeroo bulchu kanatti uummanni muslimaa daangaa Westernidhaa kana irra dabranii weeraruu hin dandeenye jechuudha. Much of the forms of the Western Roman Empire was briefly reunited godhe jechuudha by another Frankish kingdoms of the Karl Martin namni jennuun ammoo eenyu jechuudha kan bikka san bakka bu'e jechuudha eenyu founderri eenyu jechuudha Karl Martin yookaan Karl Martin kan jennuun kun ammoo inni nama gartee reunited godhe kan tokkoomsee fi gartee founder osoo hin taane kan tokkoomseedha jechuudha Frankish kingdomoota gartee jechuudha bara meeqatti 768 hanga 814 jechuudha. He was the grandson of the Karl Martin akaakoodha jaanga jechuudha Karl Martin. He built kan jaare jechuudha the empires that is included what is now the
Frankish Germanic and the party of the Italy empire jaaree biyyoota kana hunda walitti qabee kan bulcheedha jechuudha. Akkasumas he established the strong efficient government mootummaa cimaa kan dhaabbatedha jechuudha. By the copying and the Roman systems of the central administration copy godhuun akkaataa bulchiinsa warra Roomaa itti wal bulchaa turan gartee eega isaan qabatanii jechuudha. Roman empire ni Germany jennee Frankish jenne. Kanaaf inni kun addaapti godhuudhaan akkaataa sirna siistama yookaan isaan itti bulchan central administrationiidhaan mootummaa isaa cimsachuu danda'ee jira. Kaarlimaajin kan jennuun kun also named of the Karl kan Martin yookaan Karl Great ni jennaan. Karlis guddaa jaameetis ifniyaam spent much of his 46 years of the reigns fighting Muslims gartee waggoota 46 kan fight godhaa ture wal lolaa ture jechuudha muslimootaan jechuudha. Spain Saxons in the northern Avars and the Slavs in the east and Lombards in Italy rise kan lolaa ture isa kanaa jechuudha. Kanaaf bara 800 AD jechuudha the Pope of the Leos the Third kan jennuun crowned is the Carlovingian empires of the Roman godhee aangoo guutummaan guututti charchiin kanneef yeroo san keessatti charchiitti aangoo namaa muudu waan taateef charchii kanneefi charchiin aangoo kanneefi jira jechuudha. Leos yookaan Pope Leos the Third kan jennuun kun jechuudha. Kanaaf Karl Margens also revived Latin and the learning to as means of the unified the empires and the created local school gartee akka empire sun tokko amuuf afaan Laatinii fi afaan gartee Laatiniin akka baratamu learning means of the unify akka godhu jechuudha. The empire isaa akka tokkoomuuf jecha sababa empire isaa tokkoomsuutiif jecha afaan Laatiin akka baratamu mana barumsaa bane. Together within the church Karl Marx church hojii ta'uun spread in medieval Christianity bal'isee jechuudha. Civilization into the northern Europe illee Christianitiin akka babal'attu kan godhe tokko isaa jechuudha. Kanaaf after the Karl Margens eega inni immoo du'ee booda his successors warri bakka isaa bu'e struggles from power aangoo irratti waliin bu'aa turan. The empire is broken sababaa isaan aangoo irratti waliin bu'an kanaaf empire cabuu danda'ee jira. Into three independent kingdom biyyoota sadi gurguddoo cabe. The Frankish king kan jennuun kan Corligian empires kan jennuun fi also the faced now the waves of inventions Muslims forced continued to the pose of the threatened the Christians of the Europe. Muslimoninis akkasumatti dhiibbaa irra godhaa turan. And the now who the belonged to the Viscos and the Scandinavian settled in the what is now Normandy in the northern Frankish and the latter most of the southern Italy. Bikka jennuun tanaas kan qabatame jechuudha. Since about the Myers from the Hungary have the overrun Eastern Europeans is Poland, Germanic party of the Frankish and the Italy. Later they were pushed back into Hungary where they become the ruling class. Kana jechuun qaroomni kun kufaa dhufe. He is the successoroonni isaa gartee warri isatti walitti aanan gartee caccaba qaroomni kun akka walitti aangoo irratti walitti bu'uudhaani akka gartee biitii dadhabdu godhan jechuudha. Is the broken the break up into the three independent kingdom biyyoota gartee xixiqqoo sadiitti addaan qoodame jechuudha. Corligian dynasty kun bulchu kan westerniin kun jechuudha. Kanaaf the kingish of the Corligian empires also faced now waves of invention gaggeessee jechuudha. Warra Muslims forced ummanni muslimaatis continue to post god treaty irra godhu yookaan gartee dhiibbaa irra godhu galan Kristaan Awurooppaa irratti ummata Kiristaanaa Awurooppaa irratti akkasumas Normand who belong to the Viscos from Scandinavia irraa warreen dhufan kun warreen Normand kan jennuunii fi akkasumatti Viscosiinis belong ta'an akkasumatti Sicily ni qubatan in the what is now the Normandy bikka jennuunitti jechuudha. Northern Franks akkasuma Northern Frankishitti bikka ta'anitti isaan kunis ni dhufan treaty yookaan dhiibbaa itti ta'an isaanis at later immoo boodarra Southern Italyittis babal'atan. Since about bara kana jalqaba bara kana the Myers akkasumatti from Hungary irraa dhufuudhaan have overrun Eastern European gartee akka kuftu godhan. Poland Germanic yookaan gartee uummanni Germanis akkasumatti party of the Frankish Italy qabatan. Later they were pushed akkasumatti dhiibamuudhaan back into Hungary. Hangaaritti deebi'uudhaan where they become akkasumatti gartee ruling class irratti dhadhaabachuudhaan qaroominni kunis gartee Corligian dynasty jennee Karl Martelin kan gaggeeffamu yookaan kan founderri Karl Martel ta'e akkasumatti unify kan godhe gartee Karl Marx kan jennuun kunis achi keessatti akkaataan sirna bulchiinsaa dynasty kanaa kan ture kunis boodarra akkanatti kufee jechuudha.
Kanaaf kanatti immoo kan aanu main feature wakaana kunoo kaarakteriin amalli barbaachisaan biyyoota gartee middle age keessatti wantoonni hafuu hin qabne maal faadha kan jedhu karaktera isaa laallee yookaan fiicharoota isaa as jalatti bal'inaan waliin laallaa jechuudha. Kanaaf har'aaf sagantaan teenya asumatti dhaabnaa galatooma barattoota kiyya isiniin jaaladhaa yaada keessan koomentii jalatti barreessaadha. Maatii chaayinalee keenya warreen hin ta'in illee chaayinalee keenyatti akka dabalamu godhaan isiniin jaa thank you.